Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Attamoltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya televiziyoonaafi raadiyoo akkasumas feesbuukiin kallattiin tamsaasamu sagantaa afaan Oromoo kajimaata caamsaa 27 bara 2022 amma jalqabee jira. Qophiilee keenya har'aa waliin antuu jibee horaati. Hongeen walittaanii gaanfa Afrikaa dha'ee sababa jijjiirama haala qilleensa hamaan ta'uun ibsamee jira. Dhaabbanni Afrikaa kibbaa tokko qonnaa humna ibsaa yookaan soolaariin akka gargaaramuuf hojjetaa jiraachuu beeksise. Lamaanuu oduudhaa booda dhiyaata. Qophiin torbanii qophiin labataa sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera. Oduu addunyaaf gara namootaan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo koomishina mirga namoomaa Itiyoophiyaa Daani'el Baqqalee gaazexeessonnii fi ogeeyyiin miidiyaa dhiyeenya kana Itiyoophiyaa keessatti qabamanii hidhaman akka tattamaan gadhiifaman waamicha dhiyeessanii jiru. Koomishinarichi akka jedhanitti lakkoofsi gaazexeessotaaf ogeeyyii miidiyaa tibbana hidhamanii 16 ga'ee jira. Qabinsi fi hidhaan raawwatame kun kan seera ala geggeessame jechuun hubachiisan hoogganaan koomishina mirga dhala namaa Itiyoophiyaa kun. Gama biraatiin miidiyaa intarneetiin tamsaasamu Itiyoophiyaa fooram irraa Yaayyeessaw Shimallis har'a mana murtiitti dhiyaachuusaa Kennedy Abaatee Finfinneerraa gabaasee jira. Qabsooftuun mirga dubartootaa Sudaan Amiiraa Osmaan Hamed badhaasa dhaabbata Frontline Defenders jedhamu kafalmitoota mirga namoomaa haala balaamaa keessa jiranii badhaafamtee jirti. Qabsooftuun mirgaa umriin 40 keessaa kun waggoota 12 mirga dubartootaa Sudaaniif kafalmaa turte yoo ta'u, bara kana fonqolcha mootummaa Sudaan keessatti geggeessame sabooda kanaatti taanee hidhamtee turte. Badhaasa Human Rights Defenders at Risk jedhamu ka bara 2022 kana falmitoonni mirga namoomaa biyyoota biroo kan Afgaanistaan, kan Belaarush, kan Zimbaabuweef kan Meksikoos fudhatanii jiru. Dhaabbatichi magaalaa Dubliin keessatti sirna badhaasaa geggeesse Frontline Defenders Osmaan ergama isheerraa mittiqne itti fufinsaan dimookiraasii mirga namoomaaf mirga dubartootaaf falmite jechuun labseenna badhaasa sana kennuuf. Fiddoo yookaan surree uffachuu isheetiif bara 2002 kan himatamtee turte Amiiraa Osmaan Ahmed bara 2013 immoo hijaaba uffachuu diduu isheetiif hidhamtee akka reebamtullee doorsisamaa turte. Yeroo sanatti deeggarsa falmitoota mirga namoomaa sadarkaa addunyaa argatte Amiiraan bara 2009 immoo dhaabbata No to Women Operation jedhamu kan seera cuucaa mirgaa Sudaan keessa turee fi bara 2019 yeroo Omar Hassan al-Bashir taayitaarraa fonqolchaman haqame kan Public Order Law jedhamu mormuun qabsaa'uu hundeessite. Pireezidaant al-Bashiriin taayitaarraa buusuudhaaf mormiiwwan Sudaan keessatti geggeessamaa turan keessatti dubartoonni hirmaattota adda duraa turan. Aangawoonni Gaabooniif Kaameruun daangaa biyyoota lameen gidduu gara kiiloomeetira 300 dheeratuu fi yeroo hedduu hawaasaalee gam lameeniif madda walitti bu'insaa ta'ee ture sararachuudhaaf waliigalanii jiru. Hoogganoonni biyyoota lameenii marii guyyoota 3 magaalaa galma mootummaa Kaameruun keessatti geggeessan kamisa galgalannaa xumuratan daangaa biyyoota isaanii lamaan gidduu haala wayyaawaa ta'een sararachuuf akkasumas eegumsa nageenyaa daangaa isaanii fooyyeffachuuf waliigalan jedhamee jira. Kana malees daldala meeshaa waraanaa daangaa isaanii qaxxaamuruun geggeessaman dhaabsisuuf humna waraanaa waloo naannoo daangaa isaaniitti bobbaasuudhaaf aangawoonni gamlameenii waliigalanii jiru. Pireezidaantiin Senegaal Maakii Saal roobii dabre kan halkan ibidda hospitaala biyyattii keessatti yoo xiqqaate daa'imman dhalattuu 11 eega ajjeesee booda ministeera fayyaa biyyattii taayitaarra buusanii jiru. Mudannoolee gaddisiisoon eega dhiyeenya kanaatii hospitaalotaaf kiliinikoota Senegaal keessatti uumaman sirna eegumsa fayyaa biyyattii kan Afrikaa lixaa keessatti filatamaa gita hin qabne ture irratti shakkii uumee jira. Kadhagaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As Yuunaayitid Isteets kutaa Teksaas magaalaa Uvaldi mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Roob jedhamu keessatti dargaggoon soolanni tokko dhukaasa banee ijoollee 19f barsiisota 2 eega ajjeese utuu guyyoota baay'een turiin waldaan mirga dhannaa qawwee leellisu ka biyyaalessaa National Rifle Association jedhamu kora isaa waggaa achuma Teksaas magaalaa Houston keessatti jimaata irraa banachaa jira. Bulchaan kutaa Teksaas Greg Abbott kan silaa baniinsa walga'ii sana irratti argamu jedhamee eegamaa ture walga'icha irratti argamuu dhiisuudhaan gara magaalaa ajjechaan keessatti raawwatame garuu pireezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp walga'ii falmitoota mirga hidhannoo qawwee guyyoota 3f turu kanarratti akka argamantu eegamaa jira. Aangawoonni akka jedhanitti otoo poolisiin mana barnootaa sana kutaa 4ffaa ajjechaan itti raawwatametti girrisaan hin seeniin
ka barnoota sadarkaa lammaffaa addaan kutee ture Raamos daqiiqaa 40 aga sa'aatii tokkootti mooraa mana barnootichaa keessa ture jedhama. Jiraattonni naannoo sana turan arganillee akka poolisiin itti seenee gochaa yakkaa sana oolchu itti iyyaa turan jedhamee jira. Pireezidaantii Yuukireen Volodoomiir Zeleniskii ibsa guyyaa guyyaatti kennan kanarraa irratti Raashaan ifatti imaammata duguuginsa sanyii lammiiwwan Yuukireen irratti geggeessite garuu silaatuu jabinni addunyaa waraansicha dhaabuudhaaf guutummaatti hojiirra oolfame ta'e utuu Raashaa irratti lalaaffanne ta'e badisi guddaan Yuukireen keessatti mul'ate kun oolfamuu danda'a ture jedhan. Zeleniskiin komee isaanii kanannaa ibsan Raashaan gurgurtaa maddeen enerjii isheetiin gamtaa Awurooppaa irraa guyyaa guyyaatti gara yuuroo biliyoona 1tti dhiyaatu argatti jedhanii biyyoonni gamtaa Awurooppaa immoo ammallee uggura marsaa 6ffaa Raashaa irra kaa'uu irratti waliigaltee irra ga'uudhaaf carraaqa akka jiran dubbatan. Waan fedheefuu Yuukireen yeroo mara biyya birmaduu taatee jiraatti dhumarratti gaaffiin jiru uummanni Yuukireen bilisummaa isaatiif gatii hagamii baasa ka jedhuu fi Raashaan warshaa faayidaa hin qabne nurratti geggeessaa jirti jedhan kanaaf gatii hagamii baasti ka jedhu akka ta'e dubbatan. Gama biraatiin dippiloomaatiin Raashaa gameessi Booris Bondaareef waraansa biyyi isaanii Yuukireen irratti geggeessitutti qaana'uu isaanii dubbachuudhaan taayitaa gallakkisuu isaanii beeksisan. Kan umrii waggaa 42 fi waggoota 20 oliif hojii dippiloomaasii Raashaa hojjetaa turan Bondaareef biyya isaanii bakka bu'uudhaan tokkummaa mootummootaa keessa hojjetaa turan. Taayitaa gallakkisuu isaanii kan ittiin beeksisan xalayaa feesbuukii isaanii irratti kaleessa maxxansan keessatti umrii koo guutuu keessatti akka guraandhala 24 jechuun yeroo Raashaan jalqaba Yuukireen irratti weerara geggeessite jechuu isaaniiti biyya kootti qaana'een beekuu jedhan Bondaareef. Dhaggeeffatoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hongeen itti fufiinsaan gaanfa Afrikaa goggogsaa jiru calaqqee haala qilleensaa hamaa jijjiirama qilleensaatiin hammaataa adeemedha. Horsiisee bulaa Itoophiyaa kanneen horiin miliyoona 1 ol duraa dhumaniif akkaataan jireenya isaanii dhaloonni dhufu itti fufuu dadhabuusaaf mallattoodha. Liindaa Geeftaashtu Itoophiyaa godeerraa gabaase jaallanne dhiyeessa. Waan hundumaa yaaltee dadhabnaan citaa bantiin mana isheetii ittiin ijaarame luqqiftee loon ishee nyaachifte garuu hundi isaanii ni dhuman jetti Addis Ahmed Omar. Maatiiwwan Itoophiyaa keessaa kanneen waan nyaatan gahaa dhaban jedhee tokkummaan mootummootaa gabaase miliyoona 7.2 keessaa maatiin ishee tokko. Addis Ahmed horsiisee bulaa kanneen bulchiisa naannoo Somaalee keessaa akkas jette. Abaarta ilaa markaan yaraa hadda hor abaara way dhici jireen laakiin abaar mar dhacday bay hal mar dhacday oo beer iyo webi iyo lala ka baraabo. Eegana waxay noqotay dhowr abaar wadada la isu geliyay. Yeroon dargaggeetti tureetti caamni dhufee irraa dandamachuu dandeenye turre garuu caamni nammaa kun kan itti fufee fi deddeebi'ee dhufu ta'eera kan humni keenya danda'u caalaadhaa jette. Caamni kun kan yeroo dheeraaf dhufu otoo hin taane kan deddeebi'ee uumamudha. Namoonni duraan horsiisee bulaa turan mooraa yeroo ammaa keessa buufatan keessaa hangi tokko beeladaalee isaanii bara 2017 jechuun waggaa 5 dura jalaa dhuman. Yeroo ammaa naannoo sanatti jiraattota dhaabbatoo ta'uudhaan jireenya iddoodhaa gara iddootti deemuun jiraatan dhiisanii jiru. Beeladaalee xixiqqaa kan akka re'eewwanii horsiisuun waan moqotatu. Abdiwalii Muhammad Salaad qondaala ganda sanaati. Isaanis akka jedhanitti wax la barto oo maxaan ku dhahay qaabkii kale lagu noolaan lahaa loo fikira mooyaane xoolaha hadda ku noqosho male. Horsiisee bulaa ta'uu mannaa mala jireenyaa kan biroo fi fooyya'aa ta'e barbaachuu wayya. Waan akka qonnaa barachuu yookiin immoo loon horsiisuu fi qonnaa walfaana gaggeessuu wayya. Jijjiiramni qilleensaa haala akkaan hamaa waggoota keessa hordofsiisuuf akka jiru kunis caamaa fi lolaa roobaa akka ta'u raagni jira. Kun immoo biyyoo nyaatee lafa dheedicha loonii xiqqeessuuf deema. Hayyoonni akka jedhanitti waggaa kana baatii roobaa inni taanu harka 61 kutaa sana keessatti fashaluuf carraan jira. Kun immoo horsiisee bulaa jiran caalaatti miidhuuf deema. Abubakar Saalih Baabir
waldaa meetirooloojii addunyaa irraa akka jedhanitti. It is very challenging for them to continue the same way of life depending on just natural resources. So the future is not. Qabeenya uumamaa irratti hirkachuun jireenya walfakkaataa gaggeessuun itti fufataanaan akkaan rakkisaadha. Akka carraa ta'e egeree gaariin hin jiru. Kanaaf haala qilleensa haaraa ta'e keessa jiraachuu baruu qabu. Bulchiinsa naannoo Afaar kaabaa keessatti horsiisee bulaan jiran akka dubbatanitti aadaa isaanii gadhiisuun fedhan caalaatti kan isaan barbaadan lafa dheedichaa fi sagantaa misoomaa kan nyaata hatattamaa fi beeladaalee isaaniif immoo dawaa akka argataniif mootummaan akka deeggarsa dabalataa kennuuf barbaadu. Valerie Browning waldaa misooma horsiisee bulaa Afaar irraa akka jedhanitti. Afar have this wealth of traditional knowledge. This wealth of what to do when it's too dry, there's no water. Warri Afaar beekumsa aadaadhaan badhaadhoodha. Caamni hammaatee bishaan yeroo dhibu aadaan isaanii sun maal gochuufii danda'a? Aadaa loon horsiisuu qabu. Garuu haalli jiru isa kanaaf hin toluu jedhan. Magaalaa guddittii bulchiinsa naannoo Afaar Samaraa irraa fageenya kiloomeetira 100 irratti kilinikii argamurraa Biiruu Alii horsiisee bulaa ta'uun jiraatu waan abdiinuu ta'a jedhan hin qaban. Gareelee gargaarsa biraa daabboo fi bishaan konkolaataan fidamee raabsamuun jiraachuu moo jedhanii gaafatu. Daa'ima durbaa kan waggaa 2 garaa yaasaa yookaan garaa baasaan jalaa qabamtee kilinikatti fidan akkas jedhu. Intalli koo kun akka koo ta'uu hin qabdu mana barumsaa dhaquudhaan barachuu qabdii jedhan. Hundumtuu egeree ijoollee isaaniitiif waan fooyya'e yoo argame kan simatan ta'uu ibsan iyyuu amma beelli isaan mudatee waan jiruuf qiyyaafanni isaanii waa'ee har'a lubbuun buluuti. Akka ragaan eejensii staatistiksii Itoophiyaa dhiyeenya beeksisetti qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti ji'a eebila darbee 136.6 irraa ga'uu isaati. Keessumaa immoo gatiiwwan nyaataa dabaluun akkaan yaaddessaa ta'uu odeeffannoon eejensichaa fuula marsariitii isaa irratti maxxansee ni ifoomsa. Dhimma qaala'insa jireenyaa Itoophiyaatti yeroodhaa yerootti dabalaa dhufe ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya Mitikkuu Faqaaduu ogeessa dinagdee lama dubbisuun sagantaa keenyaaf gabaasa ergeera. Obbo Addis Abbee ogeessa dinagdee fi yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaatti barsiisaadha. Akka isaan jedhanitti qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti bara 2017 irraa eegalee waggaa waggaan dabalaa dhufeera. Kan bara kana immoo dhimmoota wal waraansaa waliin wal qabataniin hedduu dabalee jedhu. Biyya kana keessatti bara 2017 as qaala'insi jireenyaa daran dabalaatiin deemee waggaa waggaadhaan year to year inflation isa jedhu jechuudha. 2018% 13 ga'ee ture 2019 15 tuqaawee 2020% 20 tuqaa 35 daran ittuma hammaataatiin deeme sanuma jabeessaatiin dhufe wanti walitti bu'iinsi biyya keessatti wal waraansi kaabaa fi Itoophiyaa bakka adda addaa jiru kun immoo daran hammeesseera. Itti dabaluunis qaamolee mootummaarraa wanti dhaga'amu qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessatti mudate akka addunyaatti waan dhufe kan jedhudha. Kun rakkicha ofirraa dhiibuuf malee dhugaa Itoophiyaa keessa jiru hin ibsu jechuun dubbata Obbo Addis. Haala qabatamaa addunyaatu qaala'insa jireenyaa kana fide kan jedhu walitti bu'iinsa Raashiyaa fi Yuukireen yoo kan fudhannu ta'e walitti bu'iinsi Raashiyaa fi Yuukireen kan jalqabe ji'a 3dha. Garuu san dura gara Febraarii keessaffaa persantaa 34.5 ta'eera already qaala'insi jireenya biyya kanaa. San jechuun walitti bu'iinsi waggoota lamaan darban biyya kana keessatti adeemsifamaa ture akka malee akka qaala'insi jireenyaa ol ka'u sababa guddaa ta'eera jedheetiin yaada. Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktara kan ta'anii fi yuunivarsiitii Haramayaatti barsiisaa muummee ikoonomiksii kan ta'an Mahammad Hassan qaala'insa jireenyaa amma Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruuf akka addunyaatti dhiibbaan jiru salphaa ta'uu baatus kan Itoophiyaa